Ashama kabajamtoota fi daawwattoota Leensaa Mul'unaa faamilee jirtu nagaa keessanii hani obboleettiin keessanis nagaa raafaa guutuu qaba. Inni nagaa koo ta'e maqaan isaa eebbifamu maqaan isaa jajamu galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yeroo hundumayyuu galanni nama kamiifiyyuu hin ta'ini lafa kanaafis hin ta'ini Waaqayyoof haa ta'u. Lafti nu baata garuu laficha kan uumes immoo Waaqayyoodha jechuudha. Waaqayyo waan hundumaa waan uume irra nu jiraachisaa jiruuf qilleensa bareedaa waan nu kennuuf dursa garuu galanni kan Waaqayyoof haa ta'u kanaafan jedha jechuudha. Daawwattoota keenya chaanaala kanaaf haaraa warra taatan subscribe gochuun gara maatii keenyaatti makamaa faamilii keenya ta'a. Leensaa Mul'unaa faamiliidhaaf subscribe godhaati gara maatii faamilii keenya ta'aati nu daawwadhaa isiniin jenna. Gaaffii keessanis immoo isinii dhiyeessuudhaaf namoota gaaffii gaafatan eegaa jirra. Jalaa har'a deebisuu eegalla jedheen yaada. Gaaffii baay'ee nu gaafataniitu gaaffii Anas Mul'unaas gaafatanii jirtu jechuudha. Gaaffii jireenya keenya keessatti argamus hin argamnes dabarsines hin dabarsines nu gaafatanii jirtu. Hundumaa walitti qabne gaaffii keessan kabajaan isinii deebisna. Garuu guyyaarraa gadda baay'ee natti dhaga'ame tokkotu jira. Baay'ee kan na gaddisiise jaallatamaa kabajamaa artistii Oromoo baay'ee kan Oromoodhaaf hojii guddaa hojjete. Caalatti Oromoodhaaf ija kan ta'e Oromoo artistoota Oromootiif ija kan ta'e daandii kan ta'e jaallatamaa abbaa keenya artistii keenya Alii Birraa Dr. Alii Birraa boqochuu isaa baay'ee natti dhaga'ameera. Yaa Oromoo yaa daawwattoota koo isinis immoo nafsi amaaru jedha bakkuma jirtanitti jechuudha. Anis nafsi amaaru jedheera. Namni du'an oolu yeroo kamiyyuu namni du'an oolu jechuudha. Sababbiin isaa hin dhalataa hin guddataa waan hojjetu hojjetee yeroo isaa yeroo gahe yeroon keenya nu barreeffameerra already yeroo nu barreeffame sanatti inuma duuna jechuudha. Inni kaan otoo hin gahin du'a, inni kaan gahee du'a, inni kaan jiddu galeessatti du'a, inni kaan dhalatee guyyaa 5-6 hin du'a jechuudha. Maaliifi kuni nuuf Waaqayyo nuuf barreesse guyyaa keenya kan barreeffamerraan alatti humtuun ta'u jechuudha. Kan nuuf barreeffame guyyaa nanaaf barreeffame taa'ee waan jiruuf guyyaan hunda keenyaaf barreeffame taa'ee waan jiruuf guyyaa Waaqayyo jedheen alatti humtuun ta'u jechuudha. Tokko isa kana gadda koo ibsachuudhaaf hin dhufe daawwattoota koo obsa isiniif haa kennu isin haa jajjabeessu hiriyoota isaatiif isiniin jechuu barbaada. Hundumaafuu jajjabina isin haa kennuun isiniin jedha. Kanarraan kanaaf immoo nafsi amaaru jedheera. Dinqisiifattoota isaa fi hiriyoottan isaa maatii isaa maatii Alii Birraa dinqisiifattoota isaa hundumaaf hiriyoottan isaa jajjabina isiniif haa kennuun jedha. Hunduma keenyaaf Oromoo hundumaaf Oromoota hunduma maraaf hojii guguddaa hojjeteera. Qubee afaan Oromoo irrattis hojjeteera. Artistiin kuni artistii ija Oromooti. Dhugaan isiniin jedha. Baay'ee waan guddaa hojjete kan darbeedha. Oromoodhaan waan guddaa hojjeteera jechuudha. Waan guddaa Oromoodhaaf kan ija ta'e jechuudha. Akkasuma namoonni gurguddoonis waa'ee isaa ibsaniiru. Lubbuu isaaniif boqonnaa kennu mirga abbaa isaa keewwatu Waaqayyo boqonnaa isaaniif haa laatu biyyoon salphatuuf hin jedha. Tokko kanatti aansuudhaan immoo gadda koo ibsachuudhaaf hin dhufe. Inni kanatti aanu immoo bakka hin deemuun qaba. Bakka hin deemu sana keessaa sarpiraayisii isinin godha jedhee nan yaada. Har'a sarpiraayisii hin qaba jechuudha. Guyyaarraa Mul'unaan illee isin faana sarpiraayisii ta'uu danda'a. Anis immoo isin faana sarpiraayisii ta'uu danda'a. Garuu guyyaarraa waan xumurame yookiin immoo naaf milkaa'ee Waaqayyo guyyaa kanaan naga'ee waan ajaa'ibaa isinii qabadhee nan dhufa jechuudha. Sarpiraayisii ajaa'ibaa jechuudha. Viidiyoo koo lammataa irratti akka na eeggattan abdiin qaba.
isa dhugaa video ko lammata irratti surprise isin gadhiisa jechuudha. Surprise suni maal akka ta'e isinitti himuu jechuudha. Waan anan gadhe kuroo deemuudhaaf ni borsaan koos qopheeffadheera. Achi deemee yeroo dhufu garuu achittis video isiniif waraaba. Garuu surprise an faana yookiin immoo mulunuma faana taatu jechuudha. Biiftus mulunaas isinis tokko surprise isin godha jechuudha. Isin galee surprise isin godha. Surprise tu jira. Warri na gammadanis, warri na gadditanis, warri na jaallatanis, warri na jibbitanis arra anuma faana surprise taatu jechuudha. Jaalala guddaa isiniif qaban eenyuma keessaniifu, kabaja guddaa isiniif qaban eenyuma keessaniifu. Namni jibbu tokko jiru nan kabajas nan jaalladha. Jaalala guddaa isiniif qaba. Warreen immoo gaaffii gaafattanii si jaalanna leensaa jettanii dhugaa anis guddaa isin jaalladha. Kabaja guddaa kanaaf qabdan shakki tokko isin qabu nana manas jechuudha. Anis immoo akkasuma jaalala guddaa isiniif qaba. Yeroo hundumaa garaan keenya qulqullaa'u, yeroo hundumaa keessa keenya laphee keenya qulqulleessinu. Maaliif namni laphee keessan hin beeku, namni keessa keessan hin beeku, namni keessa garaa keenya hin beeku jechuudha. Sababbiin isaa maaliif akkana isiniin jedhe beektu? Qulqullooftanii yoo isin jiraattan jechuudha. Gaafa lapheen keessan qulqullaa'e, gaafa keessi keessan qulqullaa'e, Waaqayyo keessa namaa beeka waan ta'eef jechuudha. Namni duuba koo uffata koo uffannaa koo isa kana arguu dandeessu rakkoo qabu. Uffannaa koo argitu sini galee. Anis immoo uffannaan keessaniin arga. Fuulum keessaniin arga. Garuu fuula kee ilaalee uffata kee ilaalee faraduu nan danda'a. Siin jechuu jecha nan danda'a. Sini galee keessa garaa garuu kan beekee kan qoree kulaalitii namaa keessa namaa marammaree qoree beekuu heewunni Waaqayyoodha jechuudha. Sini galee Waaqayyoodha. Kanaaf keessa garaa keessanii kan beeku kan nama caala kan beeku Waaqayyo waan ta'eef jechuudha. Rabbiin itti amanatan waan ta'eef jechuudha. Keessa garaa keessanii qulqulleessaa hansiniin jedha. Sini galee gaafa isin qulqulleeffattanii wanti isin qabdanis wal qabataa, wanti isin yaaddanis kaayyoon keessanis karoorri keessanis wal qabata jechuudha. Nama jibbiina yoomillee. Nama jibbiina, nama isin oodiina, nama isin arrabsiina dhokattanis daban godhiina. Warreen dhokattanii koomentii irratti na arrabsitan waan jirtaniif jechuudha. Dhugaa warreen dhokattanii koomentii irratti na arrabsitanii ani koomentii beekaa argeera samoona kana jechuudha. Jechan taane fayyadamtanii jechuudha. Isinumaaf ta'e malee ani maalan ta'e wayna qaqqabdanii na rukuttanii waynatti qabate meerree isa kooti qabate natti hin qabatu anaan. Sini galee natti hin qabatu. Akkasumaan gowwoomina arraba keessaniin xureessiina, keessa keessaniin xureessiina, sammuu keessaniin xureessiina. Sini galee sammuu keessaniin xureessiina qulqullaa namaaf. Ani san duratti namaaf daba qabaadhee yookiin nama faanayyuu waan namaa dubbadhe isayyuu itti hangaabba jechuudha. Sababbiin isaa itti hangaabba baay'ee. Dhugaa itti hangaabba. Godhees hin beekus garuu godhee iddoon jirutti nan beekaa itti hangaabba jechuudha. Wallaalees ta'uu danda'a, beekees ta'uu danda'a. Isa kana Waaqayyo araaraadhaaf haa godhu. Qulqullaa'uun waan hunda caalaa jechuudha. Waaqayyoof qulqullaa'uun waan hunda caalaa jechuudha. Isa kanan sin gorsaa. Warri na arrabsitan dhugaa baay'ee tokko isinitti gammada, isinitti hin boona. Gammachuu guddaa isiniif qaba. Tokko immoo qoymoo waan isinitti hima. Inni haafuu gabbiraa dubbadhoo jettan nan dubbadha dhugaa waan tokko hafeera wanti obboleettiin tokko jette jechuudha. Ishiin durba illee baateeyyuu na arrabsitee turte. Ammas immoo koomentii irratti ifumaan ifatti baatee dhuftee jirti jechuudha. Ada unsinin jedha me af men narrafa darbu gabbiraan dubbadha abubbultu jedhe Hacaaluun dubbiin waan tundu abubbulu yoo bubbulees bareeda wanti ture gaariidha obsaan aannan goromsaa dhugaa jedhe obsaan aannan goromsaa waan nuguuf obsuun gaariidhuma isiniin jedha. Daawwattoota kiyyaa like share comment subscribe gochuu hin dagatina. Yeroon deemetti immoo surprise ajaa'ibaa qabadhee akka dhufus abdiin qaba. Amma deemuufanii fuulaaf margitan kana borsaa koo qabadhee ka'ee jira jechuudha.
deemee tanan dhufa. Surprise jiru maal ni seetan. Garuu viidiyoo kanarratti isinitti agarsiisa toon ta'e. Kunooti na barraa'ee jira jechuudha. Surprise kun isinitti mul'ata ala. Awwaaroo jedha. Safarri keenya awwaaroodha. Amboo keessaa jechuudha. Warri hin beekne bara awwaaroo. Awwaaroo alee. Ingilizanyaan beekuudha. Wayne Ingilizanyaan beeku bakka. Eessatti akkana barraa'ee isiniifan hima. Deebi'ee dhufeetanii surprise isin godha. Dhugaa isaarraa surprise ajaa'ibaa isinii qabadhee dhufachuudha. Surprise ajaa'ibaa. Eshi surprise ajaa'ibaa. Bakka surprise ajaa'ibaati jechuudha. Kanaaf nagaatti turaa oolmaa gaarii isiniif haa ta'u. Oolmaa gaarii isiniif haa ta'u. Surprise sana immoo obsaan eeggadhaa viidiyoo ittaanu surprise akkan isinii dhufu na eeggadhaa isiniin jedha. Na gammaddu jedhee sina namana. Waan immoo jettanis qabdu. Nagaatti turaa. Ciao, like, share, comment gochuun dagatina viidiyoo kana garmaatti daawwadhaa nagaatti tola. Ciao. Oolmaa gaarii.